Akkam jirtu daawwattoota keenya kun OBN International. Lammiileen Itoophiyaaf dhalootaan Itoophiyaa ta'an biyya alaa jiraatan guyyaatti doolaara tokko kaffaluudhaan Itoophiyaa fooyyofte ijaaruu mata duree jedhuun Ministeerri Muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed bara darbe waamicha taasisanii turanii sanuma hordofuudhaan amma gammaatti waggaa tokko keessatti maallaqni doolaara miliyoona 5 kan walitti qabame yommuu ta'u biyyoota 77 irraatti kan walitti qabame akka odeeffannoo argannetti guyyaa har'aa immoo chaapterii yookaan immoo kutaa ministootaatti hooggantoota chaapterii kan ta'an asitti afeerree jirra hanga xumuraatti waliin turaan afeerraa keenya. Hooggantoonni Koree Diaspora Trast Fandi Itoophiyaa Obbo Damsee Kabbadeetii fi Obbo Abdurrazaaq Kadir istiidiyoo keenyatti argamtanii nu waliin mari'achuudhaaf ayyaama keessaniif hedduu galatoomaa. Obbo Alamaayyoo isinis maqaa uummata Itoophiyaa maqaa miseensota Ethiopian Diaspora Trust Fund akkasumas ammootu maqaa ummata nuti rakkoon kun Ethiopia Diaspora Trust Funding kun rakkina isaanii ni hiika jedhamee biyya san keessatti ummata rakkoo garaagaraa qaban maqaa isaan kana hundaatiin maqaa warroota maallaqa kana buusteen hedduu galatoomaa OBN International asitti nu yaamtanii haalaa fi waan deemaa jiru ummanni keenya akka hubatuu fi hubannoo argatees dirqama isaa akka bahu waan asin nu yaamtaniif hedduu ulfaadhaa galatoomaan jedha. Isinis galatooma bara darbe waamicha Ministeerri Muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed guyyaatti doolaara tokko uummanni diaspora jiraatu uummanni Itoophiyaa nama biyya keessa jiru rakkoolee bu'uuraalee misoomaa kan fayyaa kan barnootaa kan qonnaa rakkoolee garaagaraa jiru akka furamuuf uummanni biyya alaa jiru kun guyyaatti doolaara tokko yoo buuse biyya keessatti tarii uummata fayyaduu danda'a kan jedhuudhaan dubbisaan dubbatan irraa kaatanii isin warri Koree as jirtu hojiileen garaagaraa waggoota darban keessatti hojjetamee ture waggaa darbe kana keessatti isin damee Chaaptera Miid Westiiti. Miid Westii jechuun immoo isteetota 12 kan of jalatti qabatee jirudha. Hanga ammaatti hojii maaliitu hojjetame jennee haasa'uudhaan dura Diaspora Trust Fundiin kun mee hubannoo waliigalaa kennamu maal fakkaata? Hanga amma qarshii miliyoona 5 walitti buufne. Qarshii miliyoona 5 kana argachuuf warra Itoophiyaan biyya adda addaa irra jiran biyya 77 Itoophiyaan jiranitu horii kana walitti fidani. Namni hangam doonetii godhe lakkoofsa isaanii yoo ilaalte namni 25,500. Lakkoofni sun kun baay'ee xiqqaa. Lakkoofni kun namni Minnesota keessa jirullee kana baay'ee kana oole. Ummanni diasporaan ala jiru amma kanu estimate gonu over 1 million people ala jira jenne yaanna. Amma miliyoonni 5 kun yoo ba'u the first ama ka gizee duraan miliyoona takka 2-3 baasuuf gizee baay'een fudhanne. Achiin booda politikaan biyya yoo o'u fi yoo qabbanaa'u namnu akkuma sani o'aa qabbanaayaa deeme. Kanaaf hangama Kenya targeting keenya hangama miliyoona 10 ol deemuyyuu amma nu miliyoona 5 irra jirra akkasi. Walakkaa karoora keessanii deemtan jechuudha. Akkasiin kaastan uummanni 25 ol miliyoona 5 walitti qabeera. Hawaasni Oromoo Itoophiyaa akka waliigalaatti biyya alaa kana jiraatu hanga miliyoona 3 jedhamee kan yaadamee jiru. Mee kaayyoon isaa uummataa galeera kaayyoon Diaspora Trust Fund kun akka hundumtuu wal qixa hubateera. Waan agarruurra waan hangammaa mul'aturra karoorri wanti kun maalirraa yaadame Dr. Prezidaantiin Prime Minister Itoophiyaa yookiin ammoo Dr. Abiy Ahmed yaada kana guyyaa burqisiisu rakkoo qeebalee wajjin biyyattiin sun yeroo isiin rakkoo kufaatii hamaa keessa jirtuu fi waa takka illee hojjechuudhaaf rakkoo keessa yeroo turte kanaaf lammiileen biyya alaa jiran kuni carraa jijjiirama biyyattii san keessa dhufe kana fayyadamanii yoo xiqqaate ummata bishaan hin qabne ummata mana barumsaa hin qabne ummata mana haakimaa hin qabne ummata misoomaalee bu'uuraa ta'an hin qabnee fi diasporaan yookiin ammootu lammiileen biyya sanaa kan biyya sanarraa baqatanii biyya alaa jiran kuni gahee isa keessan taphadhaatii nu bira dhaabbadhaa gaafii jedhutu kaase gaafii kana keessatti waan ulfaatuu miti gaafiin ka dhiyaate guyyatti doolaara takka maakiyaatoo keessan irraa dhiisaatii saba keessan gargaaraadha. Doolaarri takkittiin tuni nama tokkoof uummata akkallee miti. Garuu akka biyyaatti rakkoon isiin lammiileen Itoophiyaa miliyoona 3 ol biyya alaa argaman kun
as keessa miliyoonni tokkochi qofti osoo hirmaatee ji'a tokkotti miliyoona 30 oltu guurama. Doolaarri miliyoona 30 olii guyyaa tokkotti osoo guurame rakkoo biyyattii sanaa ji'a tokko keessatti rakkoo kana hin jedhamne fura. Sila har'aas hin jirru. Haa ta'uutii garuu Itoophiyaan Diaspora Trust Fandi kan jedhamu kun tokkoffaa mootummaan itti ajaju, kan itti ajaju koreema qaama kana bulchu boordii mataa isaa ta'e qaba, biyya keessaaf biyya alaarra ogeeyyii mataa isaanii ta'e qaba. Wanti hojjetamu kun hunduu voluntarily hojjetama. Namni mindaas keessaa argatu tokko hin jiru. Maallaqni asirraa uummanni buusu kun ammallee saantimni takka asii achi cabaa osoo hin dhandhe piroojeektiilee mo'ataniif oolan. Uummanni keenya garuu uummanni biyya sanaa akkaataan itti ilaalu yoo EDTF'n ati kan keessa hirmaatteetu hirmaachumaanuu sa'aatii kan kee kennitee maallaqa kee kennitee hirmaattuunu akkuma mootummaa biyya sanaa deeggarteedha. Kuni mootummaa biyya sanaa deeggaruu miti, siyaasaa biyya sanaas deeggaruu miti, kan deeggaraa jiru kan gargaaraa jiru saba rakkataa biyya sanaa waan ta'eef uummanni EDTF'n fi waan mootummaan gaggeessamu yookiin ammoo siyaasaa biyyattii sanaan waan adda addaa akka ta'e mootummaan dhaaba kan irratti dhiibbaa takka illee akka hin qabne uummanni sirriitti hubachuudhaan kuni NGO yookiin ammoo dhaaba miti mootummaa kan saba isaa bakka rakkatitti gargaaruudhaaf dhaabbate kan siyaasaa tokko amantii tokkoonii firummaa dhiigaatiin Oromoo Amaara saba Tigree jedhamee ka addaan hin qoonne nama hundaa'u ija qixaatiin kan laaluu fi bakka rakkoon jiru mul'atee argatetti waan barbaachisu sana dhaaba kennuudha. Kanaaf hubannoon uummataa rakkoo biyya sanaa mootummaa qofatu hiika jedhanii ka yaadan taanaan rakkoon biyyattii sanaa mootummaan waggaa dhibballee osoo itti fudhate hiikuu hin danda'u. Kanaaf dirqama keenya bahuudhaaf uummanni Oromoo illee ta'e uummanni saba biyya san keessaa bahaniitiin jiran wanti isin hubattan Dr. Abiyyi deemus jiraatus mootummaan kun kufus ka'us wanti kun bu'uura misoomaa waan ta'eef waan saba sanaa fi biyya san keessatti hafu ta'uu isaa hubattanii waan kana bira dhaabbachuun EDTF bira dhaabbatanii dirqama ofii bahuun barbaachisaadha. Dirqamni kun ammallee akkaataan namni itti ilaaluu qaban guyyaa itti seenu akka tokkotti ilaale. Doolaara 30 ji'atti kennu kana akkaataan itti ilaale namni fayyaa qabu tokko rabbillee amantii kamuu keessa yoo seente dirqama namarra kaa'a. Zakaa baasii jedha, fitrii baasii jedha amantii Islaamaatiin akkasumas amantii Kiristaanaatiin jedha. Wanti kuni waan qabnurraa fayyaa eega qaban irraa saba kennaaf sadaqaa kennachuudha silaa kun. Osoo beekanii akka amantiitti illee as fudhatanii. Kanaaf uummanni waan kana hubachuu wanti kun mootummaadha, dhaaba siyaasaa biyyattii san keessa abbaan fedhe yookiin dhaabni fedhe haa dhufu haa deemu dhaabni kun ni jiraata saba san bira yeroo hundaa dhaaba dhaabatu. Uummannis kana hubatee dhaaba kanarratti yookiin ammoo dirqama isaanii yookiin ammoo akka lammii biyya saniitti amma dura waan tokko haasuu hin danda'amu. Akka Oromootti gahee hedduu taphataa turre. Oromoon illee kutaa kutaadhaan saba isaanii bira dhaabbachuu waa hedduu godhaa turan. Sabni Amaaraa akkasi, sabni Tigree akkasi. Uummanni biyya sanaa gargaarsa mootummaatiin akka Itoophiyaatti osoo hin ijaaramne akka naannootti akka Oromootti gargaarsi godhan ture hedduu. Garuu akka Itoophiyaatti akka biyyaatti wanti kun isa yeroo jalqabaatiif gad dhaabatee fi faayidaa olaanaa akka biyyaatti qabuusuu danda'u kana sirriitti hubachuu danda'amuu qabaadha. Akkuma inni jedhe Itoophiyaa keessa inni ijoo garaagaraa jiru dhaabbilee dhuunfaa garaagaraa kan biyya alaatti ijaaramanii karaa garaagaraatiin uummatee jiran inni kun immoo dhalattoota biyya sanaatiin uummata biyya sanaa rakkoo biyya sanaa furraadha kan itti jedhamaa jiru. Gama biraatiin siyaasaa wajjin maaliif wal qabata kan jedhu sun sirriitti utuu ka'ee gaariidha. Maaliif caasaan EDTF maal fakkaata? Boordii irraa ka'ee hanga chaapteriitti maal fakkaata? Obbo Damisa. Amma boordiin kaasii dhaabbate kaawunsiliin hin jira. Kaawunsilii jedhamoo chaaptarii hedduu jirani. Chaaptarri kun kan dhaabame karaa masgiidaan, karaa charchiin, karaa koominitiin namarra akka nama ga'uuf yoo namni rakkate akkamitti dooneetti akka godhu yoon immoo namni yoo gaafii qabaate nama gaafii qabaate warra gaafii qabu san deebisuu jechaaf chaaptara dhaabne lolee masgiida deemne charchi deemne community deemne bakkuma deemne hunda namuma isaaniirra community isaan keessa nama dhaabne achumatti ijaartanii deemna achumatti ijaarree deemna. Warri kun ka godhu namarra maallaqa hin guru akkamitti akka deemanii dooneetii godhanii sadaqa akkamitti akka kennanii garsiisa. Online irra deemanii edtf.org deemanii achirratti dooneetii godha akka jedhu jira. Isumarratti kilikii godhanii akkamitti isa dooneetii akka godhan ji'aan kennuu barbaadanii moo amatan kennuu barbaadanii moo isallee oomishana kenna. So waan hunda ka hojjetu kun warra chaaptaraati. Chaaptara gaafii moo yoo uummanni qabaate warra chaaptariin deebifne gara kaawunsiliin dhufa. Nummoo jidduu kaawunsilii fi chaaptarii jidduu jirra.
nu ka walitti finnu warra Miid Westii steetii 12 steetii 12 kana keessa deemnee Chicago illee deemnee Kansas illee chaaptara dhaabne warra steetii biraa chaaptara qabne immoo numa telefoonan karaa amma kaawunsilii imbaasiillee waachi miitingii deemu miitingii isaanii irra deemnee namatti erga kana dabarsina. Wanti kun waan mootummaa miti waan rabbiiti nama waan sadaqa kennu rabbillee ka gaafatu. Karaa islaamallee haa ta'u karaa kiristaanallee haa ta'u namni waan nyaatu hin qabne waan dhuguu hin qabne waan uffatu hin qabne kanu ka qabnu odoo doolaara tokko guyyaarraan kennine rabbuun nu jaalataa malee politikaa keessa jirra jennee warra rakkoorra jirani kana kennuu dhaabuun kuni waan seeraa nan fakkaatu. Obbo Abdulrazaq caasaa sana itti dabaluudhaaf caasaan boordiin sadarkaa guddaatti gubbaa irratti nama 15tu jira. Namoonni 15 kunniin hayyoota barsiisota yuunivarsiitii namoonni kun hundi isaaniitu kan miseensa dhaaba siyaasaa tokkollee keessa hin jirredha. Miseensa dhaaba siyaasaa tokkollee keessa hin jiran. Achii gad warri jiru akka kiyyaa kana yoo fudhatte miseensa dhaaba siyaasaa keessa tureedha. Miseensi dhaabni siyaasaa keessa turee fi miseensi dhaaba siyaasaa inni deeggaraatiin ture yoo jiraate tootaalii wanti wal beeynu hin jiru. Walitti dhufne saba keenya bira ni dhaabbannaa. Asitti akka Itoophiyaatti dhaabbatan malee akka Itoophiyaa akka lammii biyya sanaatti dhaabbanne malee dhaaba siyaasaa ilaalcha siyaasaa kan fedhe inni yoo qabaate kan fedhan yoo qabaate wanti waan kan irraa nu hambisu tokko illee hin jiru saba biyya sanaa gargaaruudha. Kanaaf namni wanti adda sababuu fi qabu yeroo tokko namni wanti tokko yoo naannoo tokko galee dhaaba siyaasaa kana bira dhaabbachuudhaaf kana gochuudhaaf miti. Bakka dhugaan jirtutti bakka waan saba keenyaa fayyadu jirutti bakka yaadni sun yaada bitamuu danda'u jirutti dhaaba siyaasaa fi keessa jiraattu EDTF'n fakkeenya moodeela Itoophiyaadhaaf kan ta'u kan sabaaf sablammoonni biyyattii sanaa kan ilaalcha dhaaba siyaasaa garaagaraa qaban yeroo jalqabaatiif waggoota 20 darban keessattuu erga ilmi namaa baqachuu eegalerra yeroo jalqabaatiif akka biyyaatitti dhaabni yookiin ammootu hundeeffamni ummata kana hunda walitti qabee bakka tokko teessee walii mariisise inni jalqabaa EDTF. Kuni rakkoo sabaa hiikuudhaaf malee rakkoo dhaaba siyaasaa tokkoo hiikuudhaaf tokkoof kennuudhaaf miti. Kanaaf an dhaaba siyaasaa biraa keessa turee jira. Inni ka deeggaraa ture qabaachuu danda'a. Warroonni waan kan ka deeggaran qabaachuu danda'an garuu iddoo kana yoo dhufnu dhaabni siyaasaa tokkolleen dhiibbaan as keessatti kana waluuyyuu hin gaafannu. Waliin oollee mari'annee wantoon akkamitti deema akkam goon akkamitti uummata dhaqqabna uummata illee yoo dhaqqabde dhaaba siyaasaa fedhe deeggaruu danda'a hin jiru kun wanti dhaaba siyaasaatiin wal qabamu hin jiru rakkoo saba keenyaa bira haa dhaabbannu kan jedhu qofaadha kaayyoon. Galatooma isteeta 12 kan isin waliin geessanii chaapteriin Miid Westii chaapteriin hanga ammaatti chaapterii hangamii ijaartanii hojiin amma ammaatti hojjetame maal fakkaata? Hanga ammaatti chaaptara gara 7 dhaabnee jira. Chaaptarri kun charchirra dhaabne charchii ortodoksii keessa charchiin 6 jira. Charchii 6 san walitti finnee chaaptara tokkodha. Foormii goonee jirra walitti finnee masgidoota hanga 6-7 jiranii isaanillee isaan keessallee chaaptara dhaabne Protestant Church illee deemne akkasumatti chaaptara dhaabne Oromoo community keessallee dhaabne Itoophiyaa community keessallee dhaabne akkuma namni jaalatu akkuma namni argamuu danda'utti akka walitti dhiyaatu amantiidhaan naannoodhaan amantiis haa ta'u communities haa ta'u naannoos haa ta'u abbaa fedhees haa ta'u walitti finnee chaaptara san dhaabna akkasii dhaabaa turre gammallee ammas namni chaaptara dhaabuu barbaadu chaaptara ufii dhaabanii odoo nutti dhufanii nummoo chaaptara san wannoo goonuu jenneen approve goonuu dandeenya ammas isin biratti fudhatama argatu gaafa ijaaramanii dhufan. Yes. Obbo Abdulrazaq waan isaan kaasan irratti ijaarsi maal fakkaata? Fakkeenyaaf tarii namoonni amma ammaatti nu biraan geenye jiran jechuu danda'an jiru. Akkamittiin itti deemaa jirtu? Dhugaadha. Ammas borus namni nan geenne waan kana dhageenye jechuun homa jiraati. Ammoo haa ta'uutii hedduun namaa yeroo jalqaba Dr. Abiy waan kana kaasu namni hundi dhaga'ee ture waan kana. Haa ta'uutii garuu hundeeffamee eegalee hojii jalqabuu isaa namoonni hin dhageenye warri onlaayinii hordofuu hin dandeenyes hedduutu jira. Hedduun isaa hin dhageenye carraa arganne hunda fayyadamaa jirra garuu.
feesbuukii haa ta'u miidiyaa haa ta'u waltajjii hawaasaa bakka masgiinni jirutti waltajjii hawaasaa bakka koominiitii walga'itti afooshaadhaaf bakka namni walga'itti bakka hunda isaatti ergaan kun dabraa jira ergaan kun wal dhaqqabutti jira ammallee bakka hunda dhaqqabne jennee hin amannu maaliif wanti kun volontarii hojjetama baasiin sii kafalamee olii gadi asii achi sochootu wayitu hin jiru uf kennitee hojjetta volontarii waan hojjettuu fi carraa argametti akkuma inni obboleessi kee Damseen jedhe fakkeenyaaf embaasiin walgahii tokko bakka tokko qabate waltajjii irratti dhaqanii ergaa san dabarfachuun koominiitiin garaagaraa sikkoo mandoo koominiitiin yeroo walgahiilee garaagaraa qabu iddoo sanatti dhaqanii ergaa kana dabarfachuun wanti godhamaa jiru kana ammas wanti hojjetamuu qabu hedduutu jira akkuma biyyaatittu jechuudha akkuma addunyaatittu hanga ammaa chaaptara 44 qofatu jira. Chaaptarri jiru jechuudha 44 chaaptarri 44 kun akka seeratti maatiin jabaan ijoollee hedduu qabu yookiin ammoo faayidaa buusuu danda'a ka jedheetiin amaname jiraannan maatiin illee chaaptara dhaabachuu danda'a maatiin ni hayyama seerri isaa kaayyoon isaa guddaan maali ummata biyya sanarraa dhalatee biyya alaa jiru kamuu dhaqqabuudhaan saba keenyaaf dirmannuudha kana waan ta'eef wanti hojjetamuu qabu hedduutu jira ayiwaa deemuun jira amma hanga dhiyoo kana ayiwaa walgahii ni jira ayiwaa sanallee namni volontarii ni deemda jedhe already namni qophaa'ee jira bakka mootummaan yookiin ammoo hawaasni walgahii qabutti bakka as dhufanitti illee waan kana barsiifamu jira ammoo gahaadha yoo jedhame gahaa miti tokkoffaa rakkoo miidiyaatti ture akkuma beektu miidiyaan sagalee Oromoo ittiin dhageeffatamu kan ture waliinuu beeynaa biyya galee jennaan asii rakkotu ture isin dhuftanii rabbiin galannaa ga'u kuni carraa kana argamaniitiin miidiyaa jirutti fayyadamanii carraa dhufu kana fayyadamanii saba isaanii dhaqqabuun karaan jiru isa kana kuni balbala guddaan hubantanii har'a kana boodallee wanti kun ittuma fufa jennee abdannaa nu qofaa miti namoonni biroollee dhufanii ummata keenya bal'inaan ni barsiisu yeroo biraa barumsa guddaan irra kan kennamu bal'inaan jiraachuu qaba jedhee in ta'alleedha kanaaf hanga ammaa wanti hojjetame gahaa miti osoo wanti hojjetame gahaa ta'e osoo barumsi gahaan kennamee jiraate ummata miliyoona tokko yoo xiqqaate dooneet godhama jedhamee eegame irra 25 qofti dooneet gochuun hojiin hojjetamuu qabu duubatti hafaa akka ta'ee fi hanga deemuu danda'amu akka hin deemin tokkoffaa volontariidhaan hojjechuun dhiibbaa qaba. Hanga dhiyoo kana dhaabni internaashinaal yookiin dhaabni addunyaa tokko hojjetaa mootummaadhaaf dhaaba guddaadhaaf waajjira irraa kafaluu mindaa kafaluu hayyamaniidha wama hojjetamu kan waan lammiileen kennu hojjettu kan arganii warri dooneeshinii kennan jiru sun amma humna nuu ta'a nama biiroo ta'u jalqaba hin jiru ture wanti tarkafatee amma immoo hojjetaa biiroo ta'u dhaabni kun akka dhaabaatti ni qaba uf dura bal'ataa deema guyyaatti qunnamtiin amma dabalaa jira kan dur nutu yoo waliin qunnamne amma guyyaatti gruupiin kireet godhamee yaadni namaa barumsa kennu leenjima kennu eegalamee waan jiruufi hawaasa birallee bifa kanaan waggaa itti aanu kana dhaqqabnaani bu'aa guddaa waan kana daran deemu arguu ni dandeenya kan jedhu qaba. Asirratti waa takka da'uuf barbaada. Chaaptarri kun akkuma isaa namni akkuma barbaade chaaptarii dhaabuu danda'a. Garuu namarra horiin fudhatu ganzaban guru namarra namni ka godhanii namni hunda bakka Itoophiyaa Trust.org deemanii akka dooneetii godhanii barsiisanii agarsiisanii malee goofandii banuu hin danda'anii namarra immoo ganzaba guruu hin danda'anii. Bakka chaaptarii sanatti maallaqa walitti qabuu hin danda'an. Kan isaan barsiisuu danda'an dhaqaatii weebsaayitii sana dhaqaatii maallaqa achirratti Itoophiyaan Trust kan jirutti kaffalan. Weebsaayitii sana agarsiisu warra weebsaayitii banuu hin dandeenye gargaaru malee achirratti ganzaba gurani. Goofandiin banani. Kanaaf namni akka beeku. Asirratti gaaffiin jalqaba isin gaafachuuf ka'ee haalli ittiin kaffalan filannoon qabu achumatti kaardiirraa kaffaluudha moo cheekiidhaan kashiidhaan kaffaluu hin danda'ama namooti baay'een namoonni biyya alaa jiraatu kun sadarkaan namoota garaagaraa haallitti maallaqa kaffalus kan cheekiin fayyadamnes jiraachuu danda'a haala sana akkamittiin nitu gaaffiin sun yoo ka'e akkamittiin deebistu. Karaa lamaan kaffaluu danda'ani tokko karaa credit card or debit card isaanii seensisuu danda'ani karaan tokko immoo bank account isaanii wannoo godhanii bank account irra kaffaluu danda'ani. Yoo namni warra bank account hin qabne yookiin immoo warra credit card hin qabne yoo namni sun dooneetii godhuu barbaade chaaptarri ka godhuu danda'u warra the next level ka jiranii kaawunsilii isaanii wajji mari'achuu akkam godhuu dandeenya. Isaantu handilii godha malee warra chaaptariin ganzaba hin guru. Weebsaayitii irra yoo saname PayPal namni qabu PayPaliin kafaluu danda'a. Paydhaan ammas kafaluu danda'a. Appii fayyadamuudhaan viizaan kafaluu danda'a. Tooftama kamiinuu kafaluun ni danda'ama. Namni tokko yoo rakkate ammoo rakkatee manguddoo ta'uu danda'a. Kafaluu nan barbaada garuu kana hundaayyuu optionii kan hundaayyuu hin qabu yoo jedhe
chaartarri sun murtii murteessee barbaachisaa taanaan maallaqa sana deposit gootee direct isuma afutti jechuudha. Isuma afutti transfer gochuu ni danda'a. Ankafaluuf hin danda'a nama sanaaf. Cheeka illee barreessuu dandeetta. Cheekni barreeffamillee erguu dandeenya by the way. Namni cheeka erge taanaan cheeka sana fuunee waajjirri guddaan DC jira achitti ergina. Fakkeenyaaf amma walgahii itti aanu kanaaf doneeshinii namni nu kenne cheeka barreesse. Cheeka san wanti goonu maali envelope keessa keetteet DCtti ergita achitti baankii gala. Yookiin ammoo bank accountii galchuu dandeenya cheeka isaanii. Cheeka isaanii dhaqanii bank accountitti deposit gochuu danda'anii ammas ammootu maallaqa kaashaan kennuu danda'a kan jedhullee taanaan guyyaa walgahii kana akkaataan isaan baankii keessatti deposit itti gochuu danda'anii karaan guyyaa walgahii kanallee bal'inaan uummataaf barumsi ni kennama. Galatooma caasaa biyya alaatti qabdu, kaawunsilii qabdu, chaapterii qabdu, caasaa guddaatu jira biyya alaatti. Boordiidha, advaayizariidhaa fi chaaptera. Itoophiyaa tokko kam caasaan jiru? Malee kun dhummisaa hojiidhaaf gara biyyaa gala waan ta'eef caasaas biyya keessaa qabdan akkami? Caasaa masii qabdu moo caasaa kan biraa jira biyya keessa? Kaawunsilii keessa namni Itoophiyaarraallee kaawunsilii kana keessa jiranii. Namni hundaan kun warra biyya alaatti bichaa miti. Warra biyyarraallee jiranii hin jira. Namni achillee dooneetii godhuu barbaade akkaawuntii qabna. Commercial Bank of Ethiopia Addis Ababa keessatti achillee dooneetii godhuu danda'ani. Akkaawunti nambariin jira websaayitii irra yoo deemanii akkaawunti nambarillee argatanii routing number account number hin jira. Warra biyya achillee kaawunsiliin hin jira. Member of council achi jira. Chaapterallee dhaabuu danda'anii wanna kana dooneetii goone yoo jedhanii biyyarra dooneetii godhuu danda'ani. Namoonni hedduun maallaqi kun walitti qabame biyyatti gala gaafa jedhamu waan harka mootummaa galutti fakkaata biyyatti gaafa galu. Caasaa kanaaf isin gaafadhe caasaan jira jedhe. Haala kamiin biyya dhaquu danda'a? Waan kun dhugaadha. Clear ta'uu qaba. Caasaan biyya jira jette tokkoffaa lammiileen Ameerikaa ta'anii biyya alaa ta'anii Itoophiyaa keessa galanii warri jiraatu jiru. Achirraa kafalu jiran. Maallaqa guddatu Itoophiyaa keessaa iyyuu kan biyya san keessa jiraatan warri diaasporaa turanii biyya galanii biyya keessa jiran maallaqa guddatu achumatti buufamaa jira. Maallaqni kun achitti buufamee jechuun mootummaaf hin kennamu. Asitti baankitu jira. Kan maallaqni asirraa guuramu wanti ta'u kallattimaan maallaqni kun baanka kanarraa warra piroojeektii kana mo'ateef kennama. Piroojeektii proposaalii dhiheessitaa akkaataa itti addaan bahutu jira. Proposaaliin kun waa hundasaa ulaagaalee hunda screeningii hundasaa erga guutee booda murtii yoo murtaa'u direct boordii EDTF'n bulchutu maallaqa kana isaaniif dabarsa malee baanka mootummaatti ta'ee yookiin ammootu waajjira mootummaa kamuyyuu seenee maallaqni kun dabruu miti kallattiidhaan baanka EDTF irraa qaama piroojeektii sana mo'ate rakkoo saba sanaa hin hiika jedheetiin proposaalii isaatiin waa hundaan laalamee jechuudha mo'ate sanaaf kallattiidhaan kennama malee baankii Itoophiyaatti dabree mootummaan Itoophiyaa irratti hin ajaju. Inni biraa garuuyyuu boordii kana keessa hayyoonni biyya keessa jiran warroonni ekspertii ta'an as keessa ni jiru. To'annoodhaaf. Kana jalatti amma koreen fakkeenyaaf warri boordii bulchuun kana jalatti koree teeknikaattu jira. Proposaalii kanaayyuu ka addaan baasu jechuudha. Fiit godhamoo fiit hin godhu namni kun maallaqa barbaacha dhufe moo dhugumatti rakkoo sabaa hiikuuf dhufe. Kallattii hundaan madaalamee jechuudha. Piroojeektiin tun warri kennamu ko'atti kan murteessu jira. Kanaaf wanti kun mootummaadhaan abadan wanti inni wal dhufu hin jiru. Mootummaan wanti inni irraa argatu rakkoon saba isaa mootummaa san cinaa dhaabbatamee bakka mootummaan dhaqqabuu hin dandeenyetti rakkoo saba sanaa hiikuu qofa bakka kan biraa kan wanti biraa hin jiru. Obbo Damus amma kan isaan kaasan irratti caasaan maallaqa kun gaafa biyya keessa galu tokkoffaa piroojeektii proposaalidha kan dhiyaatu inni akkamittiinitu adda ba'a hin mo'ate gaafa jedhamu akkamittiin mo'ata caasaan sun wanti clear ta'e wanti ibsamuu danda'u jira. Gaaffii gaariiti. Piroojeektiin amma kana durallee piroojeektiin tokko laawunchii ta'ee jira. Piroojeektiin sun yoo laawunchii ta'u piroojeektiin over 300 dhibba sadii ol application seeni dhibba sadii ol ka horii qabnu miliyoona 5 ka barbaadan warra proposaalii fide over 300 dhufe dhibba sadii ol dhufe. Warruma biyya keessa jiranii? Warruma biyya keessa jiranii NGO non-governmental organization ta'uu danda'anii other amma walitti community illee walitti dhufanii ta'uu danda'ani. Proposaalii isaanii yoo dhiyeessanii proposaalii san namni komitee jira ka proposaalii laalanii kamtu dura itti aana kamtu dhufuu danda'a amma kamtu the hot issue jedhanii laalanii komitee kun hin jira. Komiteen sun biyyarrallee deemee komitee biyyatti hin jira deemanii hanga bakka piroojeektiin sun
kireetii ta'e bira deemanii ilaalanii akkasi approve godhan malee akkasumatti ittiin kennani. Non profit organization dhibba sadii ooltu yooma dhiyoo kana approve wanoo godhanii application seensisanii. Isa jechuun maali? Fedhii hedduu jira. Immoo NGO hedduu jira ka kana hojjetanii. Mootummaan waan akka harka ittiin seensisu. Horiin kunillee gara mootummaallee hin deemu. Immoo maallaqni kun guramee NGO saniif maanajimentii fi ka isaanii maanajimentii isaanii san hin kafallu. Horiin kun directly projective deema. 100% projective deema. Mee Abdurrazaq kana asirratti dabalumaa fi websaayitii EDTF yoo dhaqame akkaataan waraqaan iyyannaan yookiin propoozaaliin namni sun barreessee ittiin galche ulaagaalee ittiin madaalamu qaba. Ulaagaalee kanneen keessaa tokkoon qabxiitu kennamaa fi qabxiilee kenname kanaani mo'ataadha. So qabxiin hedduu websaayitii irra jira. Eenyullee taanaan propoozaalii namni barreessu kamu ka amma baranaa guyyaan isaa deadline isaa September 16 dabre kana ture. Yeroo kana keessatti namni 300 biyya keessaa akka hubannoo qaban akka quba qaban namni 300 iyyannaa galfate isa kana keessaa nam hangamtu mo'ataa ka jedhu hanga maallaqni yeroo ammaatiif kan murtaa'e jechuudha. Yeroo jalqabaatiif kan murtaa'e doolaara miliyoona 4 murtaa'e hanga maallaqni sun dhumatutti namoota waa hunda ulaagaa kana guutanii qabxii olaanaa ulaagaalee taa'e kanaan qabxiilee olaanaa warri argatan ni mo'atu. Isaan sun ammootu hojiitti kan seenan ta'aadha. Ifatti wanti ilaalamu akkaataan gatiidhaan ta'uu danda'a. Dhugumatti barbaachisaadha projektiin kun kan jedhu ulaagaan isaanii ilaalamaa. Rakkoo saba sanaa hiikuu fi rakkoon saba sanaa ammallee uf dura balaan kun dhaabbachuu isaa mirkaneessu waa hedduu of keessaa qaba. Ulaagaalee hedduu of keessaa ulaagaalee kanniiniin kan madaalamu. Kanaaf eenyullee taanaan waraqaa kana iyyannaa galfachuu barbaada taanaan uf duraaf osoo iyyannaa hin galchine dura waan san laaluun barbaachisaadha. Osoo waan san hin laalle iyyannaa yoo galchite ulaagaa sanaan ala deema taanaan maallaqni bilaashumatti hin bahu. Namni 300 fedhiin nama 300 maallaqa guddaa gaafata. Kan jiru garuu maallaqni murtaawaadha. Rakkoo kana hundaa deebisuudhaaf ammoo fedhii rakkoo biyyattii sanaa namni 300 iyyannaa galfachuu jechuun rakkoo biyyattii sanaa hangam akka gadi fagaataa ta'e si agarsiisa. Kanaaf uummanni kana yoo laaltu diyaaspooraan gahee isaa taphachuu qaba jechuudha. Diyaaspooraan rakkoon biyya keenyaa waan tokko gaafatamee kanatu dhiyaate maal gochuu qabna ka jedhu namuu irratti hirmaatee rakkoo kana hiikuutu barbaachisaadha. Ulaagaan ammoo ifatti websaayitii irra jira. Gaafa projektii sana gashanii rakkoon biyya sana keessa jiru rakkoon fayyaa jira, rakkoon humna ibsaa jira, rakkoon daandii jira. Waa hundumayyuu rakkoo haasoo dandeenya biyya sana keessatti. Priority yookaan immoo dursa kennuudhaaf maal irratti xiyyeeffatameetu kanaaf dursi kennama hundumtuu rakkoodha waan ta'eef jedhama. Kabraa maallaqa hagamtu ramadamuu danda'a projektii tokkoof wanti murtaa'e jira bodamus. Projektii keessa amma nullee maallaqa hedduu hin qabnu harkarra miliyoona 4.5 qabna. Yoo gisee projektiin kun gisee projektiin wanoo ta'u miliyoona 4,000 qabna harkarra waan hedduu hin qabneef oomishana hedduu hin qabnu. Sanuu garuu akka obbo Abdurrazaq jedhe komitee santu kamtu irra caala rakkoo kamtu rakkoo kamirra caala horii meeqa immoo barbaachisa guddaan kalaalani horii xiqqaan yoo rakkoo guddaa kayitu taate isaaftu dura itti aanani kana ka godhani horii san maallaqa san adda addaaf qoodu akka danda'ani yoo maallaqni xiqqoo deemee waa projektii ka guddaa ta'u ka hojjetu ta'e bishaan boolla keessa baasuu danda'e ganda sanitti yoo bishaan hin jiraanne namni guyyaa tokko deemee ka bishaan argatu yoo ta'e that's priority akkas laalani garuu komiteetu kana website irra illee hin jira komiteetu deemee kamtu irra aana rakkoo kamtu rakkoo kamirra irra aana jedhanii laalanii rakkoo kamtu immoo waan horii guddaa barbaachisa isa san laalanii because amma horii hedduu harkarra hin qabnu rakkoo guddaa harkarra qabna malee maallaqa guddaa harkarra hin qabnu namni kafalarra hin jiru kanaaf namni akka kafalu kanaaf nummoo waaminsa goona. Galatooma irra guddaa isin amma maallaqa hanga doolaara miliyoona 5 qofaadha kan isin Afrikaa qabdanii Itoophiyaa keessa uummata miliyoona 100 oltu jira naannolee 9tu jira kanumayyuu immoo akka naannootti qooduun
rakkoon qabu akkanaan nuti qodamaatu hin ta'in akkamittiin waliin geessu rakkoon wal fakkaatu naannolee garaagaraa keessa yoo jiraate yeroo baay'ee kana maaliif kaafna gaaffiin uummata keessaa kan waan ta'eef akka ibsamuuf borrozaaq. Gaaffilee ati kaaste xiqqooma sitti dabaluudhaaf tokkoffaa xiyyeeffannaa maal godhamaadha. Piroojeektiin kunniin xiyyeeffannaan tokkoffaa fayyaa irratti xiyyeeffannaa addaatu kennama. Barumsa irratti xiyyeeffannaa addaatu kennama. Bishaan qulqulluu irratti xiyyeeffannaa addaatu kennama. Inni biraa ammas biyyattii san keessatti rakkoo guddaa kan ta'e yeroo baay'ee xiyyeeffannaa mootummaan illee kan ergatini warroota hir'ina qaamaa qaban disabled uummata ta'an kana jechuudha. Rakkoo isaanii hiikuu irratti illee hin kennamaa qonna irratti gara biraatiin namoota teknooloojii irratti jechuudha. Maaliif biyyattii yoo teknooloojiidhaan hin ijaaramne boodatti hafaa waan deemtuuf jechuudha. Kunniin xiyyeeffannaa haa ta'u iyyuu malee uummata buqqee fakkeenyaaf uummata qe'ee isaarraa buqqee isaa gara garaatiin bakka hin taane jiru uummata kana deebisanii dhaabuu irratti illee xiyyeeffannaan ni kennama. Wanti guddaan xiyyeeffannaan kana ta'ee dhimmi bajataa maalii kan jedhuufi hanga ammaa wanti yaadame marsaa duraa kanarra wanti yaadame piroojeektiin tokko $200 $200 irraa hanga $350 laatamaafi. Maallaqni kun qofti hojii kana hin hojjeta jechuudha miti. Qaawwa isaan qaban guutaafi. Qaawwa qaban guutaa qaawwa san hin guutaa hanga danda'ame bifa sanaan deemama. Kanaa oliif ammootu maaksimaam ka argachuu danda'u $350 yoo xiqqaate warri keessaa filame jechuudha $200 ni argata jechuudha. Jidduu kana jira wanti kennamu rakkoon akkuma jette bal'aadha. Boolla tana cufuudhaaf immoo uummanni biyya sanirraa bahee diiyaasporaan biyya alaa jiru ammas irra hirmaachuu qaba wanti guddaan kana. Akkuma jenne maallaqa walitti qabame ga'a miti miliyoona 5 jechuun uummata miliyoona 3 biyya alaa jiru keessatti maallaqi kun baay'ee xiqqaadha. Gama biraatiin immoo rakkoon siyaasaas kana keessatti jira. Isin amma kaastaniittu rakkoon siyaasaa wajjin waliin qabataniittu. Diidaa immoo kan isin dhageessan akka waan siyaasaa wajjin wal qabatutti kan dhiibbaa uumaa jiru. Rakkoo sana keessaa boodhaaf maal gochaa jirtu? Akkamittiin uummataa fi hubannoo uumaa jirtu? Obbodamise. Akka reefu jennee sanii ka harkarra maallaqa harkarra qabnuu fi rakkoon adda adda jira. Rakkoon guddaa jira. Maallaqa hedduun jiru. Diiyaasporaan amma kana hubatee amma wannoo ganzaba kana baasuu barbaachisa. Amma gara gaafii kee yoo dhufne warra kana ekspertii kana hojjetanii kan matee nu gaafatten kana warra ekspertii kun hojjetanii jirani amma kaawunsilii kana keessa kanumaaf yaame biyya alaafillee biyyarrallee walitti dhufanii wanna kana kalaalanii isaantu jira malee nu amma akka chaaptara ummata walitti finnee horii kana baasa jechu malee amma to the finally deemnee projectiin kun akkamitti deemuu danda'a aga kanama chaaptarriin achitti waan kana hin hojjetu. Koree waliigalaa akka biyyaatti jirutu sana murteessaa. Yaa akkuma biyyarra jiru akkuma ati jette sanii akkuma sanii murteessinaa amma gizee ammaa kan waan hundaa poolitikaa godhani biyyarrallee komitee kanatu akka mootummaan harkatti seessifne ka godhu mootummaa komitee kanatu godha. Yaa irruma dabaluudhaaf dhimmi siyaasaa hanga miidheef miidhe yoo jenne bal'inaan nu miidheera. Dhaaba kanallee hedduu miidhe. Dhaaba kana miidhe jechuun saba miidhe. Haalli siyaasaa biyyattii tanaa keessattuu sooshaal miidiyaa wal qabate jechuudha. Waan tokko osoo hin qulqulleeffamne diiyaasporaan akkuma beektu feesbuukii jala oola. Hedduun isaa jechuudha namni feesbuukii guyyatti osoo hin caqasne bira dabru jiran natti hin fakkaatu nama dhageeffatu qaba. Namu madda kanarraa yoo ka'e yeroo garaagaraa infoormeeshiniin hin taane dhaabuma siyaasaa ofii deeggaran sana jala namni akka ba'uuf jecha waan hin taane yeroo oofan maallaqa kana deeffadhaa jedhaniitiin olola garaagaraa yeroo oofan kan duraan kennu kan dhaabate jira. Hanga deeffadhaa ka jedhellee jira. Kun hundinuu garuu tokkoffaa kaayyoo waan kanaa wallaaluudha. Dhaabni kun eenyumaayyuu haa ta'u EDTF jechuun EDTF keessatti maallaqa yeroo buusnu maallaqni ani buusu sun Maqalee dhaqee naannoo Tigraay keessatti mana barumsaa ijaaruu danda'a. Bakka manni barumsaa hin jirre taanaaniin Affaar dhaquu danda'a, Somaalee dhaquu danda'a, Gaambeellaa dhaquu, Oromiyaa dhaquu danda'a. Oromiyaa qofaa miti eessumaa jechuudha naannolee Itoophiyaa keessa jiran ummatoota kibbaa kana keessa deemuu danda'a. Wanti nuti yaadnu probably rakkoon biyyattii kanaa maal iseete wanti tokko hojii irra hanga oolutti namni nama amanu. Marsaan duraa kun hojjetamee yoo argame namni biyya keenyaa yeroo baay'ee waan hojjete sanaan agarsiisii barbaada. Kun ammootu ammas kan dhaabnu maali Itoophiyaa Diaspora Trust Fund inni jedhamu guyyatti doolaara takka kan kennitu doolaara takka osoo waggattuu hin kennin amma irra guddaa kana markisu kam seete warra waa takka illee kenneen beeyne jechuudha osoo man kennine olola oofa olola oofuudhaan biyya sana gargaaruu hin dandeenyudha
siyaasaa warra siyaasaatiif lafa kennee waan nurraa eegamu akka lammii biyya tokkootti haa baanu. Biyyattiin sun biyya kadhaa jala jirtu. Dr. Abiy biyya meeqa dhaqeetiin maallaqa kadhadhee fidee jedhe. Biyya meeqa irra deemee mooraa ofii keessa jiraatu sanuyyuu haaromsee jedhe. Kuni yeroo mootummaan kan kee yeroo faranjiin namni lammii takka dhiiga takka achi keessaa hin qabne yoo kana gootu nuti ammoo akka lammiilee biyya saniititti guyyaa biyya sana deemnu hundinuu waan gaarii agarree barbaanna. Bishaan biyya sana dhaqeetiin namni bishaan boombaadhaa dhugu jira hin jiru. Maaf hin dhunne bishaan qulqulleen hin qabne hin dhibamuudhaaf. Kanaaf ummanni keenya rakkoo inni keessa jiru guyyaa takkatti asii dhattee yoo ka dhibamu taate sabni sana keessa jiru bira dhaabbachuudha malee dhimma siyaasaa miidiyaa irratti abbaan fedhe haa oofu. Mootummaan dhaabbileen siyaasaa fedhan haa gaggeeffatanii dhimma siyaasaa warra siyaasaatiif haa dhiisnu. Dhimma misoomaa ammoo dhimma gargaarsaa kana waltaanee haa dhaabbannu. Wanti kun seenaa ilaala. Waan biraa yoo dadhabdan amma walgahii itti aanu kana keessatti naannoo Minisootaa keessattuu jechuudha. Guyyaa Dr. Abiy dhufe isteediyeemii guute uummata gara 19,000 achirra bahe. Uummanni 19,000 kun mee yeroo takka kennanii harkuma takka waan waggaa tokkoo kennanii achi booda firii isaa halaalanii. Ofii isaaniitii kennu achi booda dhaabuu hin dandeettu. Namni yoo waan tokko arge dhaabuu hin dandeettu. Kanaaf dhimmi kun dhimma siyaasaatii miti. Yoo dhimmuma siyaasaatu ta'e anarraa maallaqa fuudhee dhaabni tokko biyya sanaaf waan barbaadu yoo dalage maalan wanti barbaadu saba sana gargaaruudha malee dirqama dhaabni siyaasaa an itti amanu waan kana hojjechuu qabaanillee sammuu keenya keessaa bahuu danda'uu qaba. Wanti nuti ilaaluu qabnu faayidaa isaa haa laallu eenyutu irraa fayyadameedha. Mootummaa kana booda akka an beekutti kana booda filannoo itti aanu irratti uummatatu filataa uummatatu buusaa karaa saniin haa deemamu suni. Osoo achiin gahin garuuyyuu dhimma misooma dhimma rakkoo sabaa siyaasaa walitti hin nannu addaan qabnee haa deemnuuni kan jedhu uummanni kana hubachuu danda'u qabaadha. Eenyullee taanaan olola miidiyaatiif bitamuu hin qabu olola miidiyaatiif karaa irraa goruu hin qabudha. Yaa mee waan tokko asirra dhiidoo barbaadu namni tokko doolara tokko kennee gaafii 1,000 gaafata akka waan guddaa godhe biitti teenya hiyyuu waa takka hin qabdu. Human yo lakkoofne maybe the second or the first gadiin ol yoo lakkoofne qarshiin tokko nurra haa ba'u malee qarshiin kun eessa haa oolu Harar haa oolu Gaambeella haa oolu Tigree haa oolu biyya kiyya Arsii keessa haa oolu we don't care. Amma kun kennin oduun namni tokko karaarra dhaabbatee waan nyaadhu dhabee jedhee waa tokko yoo nu kadhate yoo doolara tokko kennine doolara san hoteela kam deemee maal itti bite jennee gaafanna hin gaafannu. Yaa hin gaafannu. So namni yoo doolara tokko kenne karaa rabbillee gatii qaba. Immoo karaa tokkollee biyya kiyya gargaari uummata kiyya gargaari odoo ani Itoophiyaa deemee dhufe namni karaarra bulu lakkoofsan qabu namni kamilaan deemu lakkoofsan qabu warra kiliinikan qabne namitti namni mana yaalaa dhaquu dadhabee karaarra kakufu lakkoofsan qabu. So ofumarra haa baafnu politikaa wajjin qabsiif maaliif qabsiifna ofirra baafne haa kenninu bakkuma oolle sistema trastii godhuu nu barbaachisa. Sistema kaawunsilii hojii isa hojjeta. Yoo politikaallee itti hojjetame nurra haa ba'u haa kenninu malee doolara tokko kennine gaafii 1,000 yoo gaafanne kun kennaa miti kun. Doolara tokko kennine Facebook irra deemne ardhaa biyyi maal godhaa oole maal hojjete ka jennu taa'e yookiin immoo achirra deebine bilbilee warra EDTF doolara kiyya deebisa ka jennu yoo ta'e kuni doneeshinii miti. Kuni doneeshinii miti. So namni akka gaarii gootan caasaa EDTF amma mataa gara keessatti namoonni koree hundumaa keessa jiran namoota ofii isaaniitiif danda'anii nama kamirraa yoo gargaaranidha kan amma ammaatti kan nu agarra. Namoota maallaqa namaa barbaadan hin fakkaatan. Nama kana maaliifittuu yookaan amanuu Trast gochuun dadhabama hojii sanaaf. Namoonni kun jireenya isaanii dhiisanii biizinasii dhiisanii isaanii hojii voluntarily fedhiidhaan hojjetaa jiru waan ta'eef sana maaliif amanuun dadhabama. Tarii hanqina hubannooti isa jedhuudhaaf yaada gaarii kaafatanitti ofaadha. Gizee ammaa kana namni ka amanu ufa amana malee nama na amanu. Obboleessa na amanu. Kana ka ta'e namni hunduma amma rakkoon biyya keenya guddichi namni hunduma politikaa oofaa. Politikaa san warra politikaaf odoo kennine
bizinesa warra bizinesaaf kennine nummoo waanuma rabbiin nu kenne waanuma dandeenyu ani real estate keessa dalaga waanuma dalaga kiyya hojii kiyya yoo dalage odoo hundumaa keenya responsibility keenya baane rakkoon hin dhufu. Trust, the main thing, trust each other. System of the trust goone. System ni kun akkamitti dhaabbate odoo website irra deemtee ilaalte mishiniin maaltu jira maal hojjeta eenyu fa'aa achi keessa jiranii odoo ilaalte namni immoo voluntary godhuu barbaade illee achi keessa deemee maqaa isaa godhate anillee part of this committee ta'uu danda'a jee uf godhuu danda'a. So ammalee ka jennu trust the system. Mootummaan in dhufa in deema. Mootummaan in jijjiirama. Hiyyummaan keenya yoo hojjennu waanne hiyyummaan keenya nu wajji tura. So nu amma fighting ka goonu waraannu hiyyummaa keenya nu keessa haa baafnu. Isa trustii haa goonu system. Amma biyya kana keessa yoo waa hojjennu we trust the system. Malee baankii keessa yoo horii goonu eenyutu maallaqa kiyya qabaa maallaqni kiyya eessa deemaa jenneen gaafan we trust the system. Mbeen kaardii xiqqoo tokko harkatti qabannee deemne. Kaardii maxxatti harka qabne steetii abbaa fedhetti deemne kaardii san use godhuu dandeenya. Akkasumatti just let us trust the system. Why we are suspicious? Ufirratti bar rakkoo finna. We are busy baqa wannoo godhu diguun eenyutu haa hojjeta. Yaanni isaanii trust fandii kana gara Amaara ganda Amaara fudhatu jedhan ganda Tigree fudhatu jedhan ganda Oromiyaa keessa fudhatu jedhan kililii Gaambeellaa fudhatu jedhan yoo rakkoon jiraate bakka fedhan yaa fudhatan nu haa kenninu. Makkiyaatoo san keessa buna san kabinnu san keessa qarshii tokko baafne qarshii tokko hambifne dooneetii haa goonu. Karaa rabbillee karaa immoo biyyallee dalaga gaariiti. Galatooma sanbata xiqqaa dhufu gaafa onkoloolessa 26 sagantaa as ministeerratti qabatanii jirtu. Sagantaan sun maali? Sagantaan kun kan walgahiin itti yaamamee guyyaa sanbata as deemu kana jechuudha. Oktoobarii guyyaa 26 mana barumsa Sylvan Elementary School kan jedhamu 3100 STdhaa fi 28 gubbaatti naannoo reestooraantii Qatar sanatti dhiyaata manni barumsaa suni. Walgahiitu qabame. Walgahiin qabame kuni waggaa tokkoffaa EDTF ilaalchisee akkuma biyyaatittu waggaa tokko kana keessatti EDTF'n eessa jira maal hojjetee garam deemuu dandeenya sabni ammootu gahee isaa akkamitti baha kan jedhu keessummoonni garaagaraa dhufanii guyyaa sana hubannoo hawaasa Minnesota cimsuudhaaf ni argamu. Hubannoo hawaasa Minnesota qofa osoo hin taane wanti kun laayivii waan darbuuf miidiyaaleen garaagaraa illee ni argaman jennee waan eegnuu fi addunyaan illee irraa waa baratan. Kanaaf guyyaan kuni waggaa tokkoffaa gaafii muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed dhiyeesse guyyaatti doolaara takka nuu kennuudhaan biyya keessan bira dhaabbadhaadha. Eenyu waa haa hubannu. Waggaatti ani maallaqni kennu doolaara qarshii 365. Doolaara 365 yoo politikatti ittiin oolfatu ta'e haa oolfatu. Anarraa 300 yoo takka wanti bahee hin jiru. Garuu wanti yaadamuu qabu loomiin 50 nama tokkoof ba'aadha. Nama tokkoof ba'aadha nama 50maaf garuu faaya. Rakkoo biyya sanaa waliin haa baannu kan jedhu waan ta'eef guyyaan kuni tokkoffaa lammiileen Itoophiyaa hubannoo bal'aa ta'e guyyaa itti argatan itti aansee ammootu dirqama isaaniillee guyyaa bahuudhaaf kanan gardhaa waan kana karaa ittiin gumaachuu dhabanillee hin beeknu akkamii akka goonu jedhaniitiin gaafii garaagaraa kaasaa turan guyyaan kun guyyaa deebii isaan barbaadan itti argatanidha. Kanaaf guyyaa kana jechuudha saatardee as deemu kana yookiin sanbata xinnaa as deemu kana sa'aatii lamarraa eegalee mana barumsa Sylvan Elementary School jedhamu naannoo Target Qatar reestooraantiidhaan akkana gajjallaa jira. Bakka sanitti akka nuuf argaman barbaanna. Kuni ammoo guyyaan kun guyyaa hafuu hin qabne. Gaafii feetanillee qabaattan. Gaafii fakkeenyaaf EDTV siyaasaadha kan jedhu bal'inaan guyyaa sana argattanii deebii isin quubsuu danda'u guyyaa kana argachuu dandeettanidha. Kanaan ala ammoo hafneetuma mana teennee osoo dhaqee jiraadhe jedhee akka hin seenofne keessummoonni gurguddaan bakka garaagaraa irraa dhufu hubannoon barbaachisaa ta'e ni kennama. Hubannoon barbaachisaa erga kennamee booda ammoo sana booda ammoo lammiin kamuyyuu dirqama isaanii baha. Minnesotaan ammoo akka Minnesotaatti jechuudha. Addunyaadhaaf fakkeenya ta'uu danda'u qabna. Waltajjiin Dr. Abiy guyyaa inni dhufe sun addunyaadhaaf fakkeenya guddaa turre.
Har'a mootu deeggarsa yookiin saba san bira dhaabbachuudhaan yoo tokkoffaa nuti hin taane eenyu tokkoffaa haa ta'u. Eessa jira ummanni Oromoo, eessa jira ummanni sabaaf sablammoota naannoo Sumaalee dabalatee jechuudha. Ummata Sumaalee dabalatee hedduminaan saba gara 14tu jira magaalaa kana keessa. Sabni 14 isteeta kana keessa jiru guyyaa kana iddoo kanatti arguu barbaanna. Guyyaan kun guyyaa lammiileen biyya sanaa jechuudha. Qaabatamaan waliin dhaabachuu osoo hin taane, waliin dhufneetu akka tokkootti, akka saba biyya tokkootti yaaduu osoo qofa osoo hin taane, yaaduu qofa osoo hin taane, qabatamaadhaan hojiin agarsiisuu danda'u qabnaadha. Biyya tana waliin qabna. Jaalanne jibbinellee biyya tana waliin qabna. Biyya waliin qabnu tana waliin ijaaruun dirqama qabnaadha. Namni tokko ijaaree namni biraa ammoo biraa dhaabbachuu hin qabu. Guuza haa baanuudha. Guuza walii ba'u daboo yookiin jigii walii baanee dirqama keenya haa baanu. Dirqamni kun ana qofarraa hin eegamu. Ana akka nam tokkootti dirqama koo bahaa jira. Inni akka nam tokkootti dirqama isaa. Ati iddoo kana teettee miidiyaan kun carraa kana yoo nuu kennu akka miidiyaa saba sanaatti biyya sanaa hojjetu akka saba tokkootti dirqama kan kee bahu jira. Kanaaf wanti nuti barbaannu namuu dirqama haa bahu. Yoo hundi keenya dirqama keenya maal biyyattiin teendoon hin jijjiiramneef hin jiru. Yeroo hundoon hiyyummaadhaaf himamnuuf hin jiru. Yeroo hunda ganda wanti gargaarsa afooshaadhaan ganda qe'eedhaan gurruuf hin jiraatu. Saba keenya bira haa dhaabbannu. Gamtaadhaan haa ijaaramnu. Akka kanniisaatti haa deemnu. Waan mootiin biyyattii sanaa nu gaafate ammootu mee waggaa tokkoof waggaa lama goone achi booda yoo waan san bakka sanaa dhabne irraa haa dhaabnu. Namni dirqiidhaan ji'a dhufu ji'a kana kafaltee ji'a kaan irraa dhaabuu dandeetti. Garuu mee waan qabatamaa haa agarru kan jedhu dhaamsi kiyya. Kanaaf guyyaa kana namuu akka hin hafne. Namni hin hafinaa dhiiraa dubartiin akka guyyaa wanti nuti eegaa jirru bakki nun gahu eegaa jiran akka nam tokkootti yoo dhugamatti Oromoon yookiin ammoo sabni Amaaraa sabni Sumaalee magaalaa kana keessa jiru qofti yoo iddoo kanatti guyyaa kana bahe dirqama isaa yoo bahe jechuudha waan biraa hin kennin achumatti argamtee nama dhageeffachuu waan tokko koottaa baha dhageeffadhaa erga dhageeffattanii booda waan isinii gale irratti saba keessan bira dhaabbattu mootummaadhaan kana guutii mootummaan harki cabaadha dhugaa walii himuudhaaf yoo taate taaksii uummatarraa guuree hin jiraata nuti ammoo taaksii ho'itu gabbaraan jiru taaksiidhaa miti isaaniif kenninu asitti kennina garuu dirqama kenna haa baanu. Doolaarii takka guyyaa takkatti wama takkaa'u miti. Yoo gadi baane shaayii buna asii gadi baane osoo shaayii dhunne doolaara 30 yookiin 50 60 baasuu dandeenya. San bakka sanii yoo kennan ammootu hiyyeessa biyyattii sanaatiif waan guddaa buusa kan haa goonuudha. Galatooma sabaaf sablammoonni Itoophiyaa as magaalaa lakkuu jiraatan ba'anii warra gaaffii qabanis warra deeggarsa qabanis yaada isaanii akka ibsaniif dhaamsa dhumaa. Yaa akkasii immoo gaafsan warra amma namni keenya bakka lamaan qooduu dandeenya warra dooneetii godhuu warra doneeshiniin goone jennee bakka lamatti qooduu dandeenya. Amma olgeettii kanarra kan dhufani ka dooneeshinillee ka kennani kan kennanillee haa dhufani warra kennani ka kennarra jirani achi dhufanii waanuma namallee barsiisuu danda'ani waanuma barre harawallee baruu danda'aniif namni hunduma akka achi dhufutti barbaanna. Gaa bakka san immoo wanno adda addallee injira taba saba sagantaaleen garagaraa injiranii saba Amaaraa, Oromoo, Tigrinya, afaan Somaalee addare hanga afaan 6-7 achitti wannoo qabanii qophii addaa qabanii gaafsan bakka san immoo nama tokko raaflii qabna raafliin maal jettanii raafliin qabna namni tokko free Ethiopian airline ra Ethiopia si ka'ee Ethiopia ga'ee tikeeta qabna. Ixaadhaan bahe namni tokko argachuu danda'a. Ofi tikeetiin friidha taaksii kafaluu danda'anii tikeeta ofisii hojii isa arreenji godhuu danda'anii nu tikeetiin kenninaan ixaa baafne gaafsa namni tokko free Ethiopia bakka ga'ee airline tikeetii ga'ee deemuu danda'a. Nu keessaa yoo tokko ta'uu danda'a jechuudha. Siif ta'uu danda'a. Siif ta'uu danda'a. Nu achi keessa hin taphannu siif ta'uu danda'a. Atillee akka naafne ixaasan keessa akka seentu raaflee keessa. Obbo Damisew Kabbadee Obbo Abdurrazaaq istiidiyoo keenyatti argamtanii marii bal'aan wajjin gootaniif galatooma. Egaa daawwattoota keenya marii geggeessaa turre asuma irratti xumurree jirra. Qophii biraan yeroo biraan walitti deebinutti nagaatti.